بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa kan bultan. Akkam jirtu nagaadhaa fayyaadhaa jabaattu maaliif jirtu? Egaa dhihoo kana sagantaan kun gara shanan gibeetti naanna'ee seenaa naannoo sana keessatti bara dheeraaf deddeemaa ture fi uummata naannoo sana jiran waliin isin wal barsiisuuf tattaaffii godhaan jira. Hadha immoo sanuma irratti hundaa'uudhaan seenaa ganna dheeraa anuu mataa kootiif beekuudhaaf hawwii guddaa godhataa ture. Sanirraa hadha keessummaa jabaa tokko affeereen isinis kunoo waamicha kiyya kabajee waltajjii kana gubbaatti argamte. Kanaaf isinis kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa jaalla keenya kanaaf simannaa akka gootan jabeesseen isin gaafadha. Jalesriibaa Abdulhaaliim akkam jirtaa? Nagaadhaa fayyaadhaa? Dhihaadhu waltajjii keenyatti. Affeeruu keessaniif galatoomaa akkam jirtu fayyaa jirtu hin jedha. Baga nagaan dhuftee nuyi Baga nagaan nu eeggan. nagaa qabnaa. Egaa waamicha keenya kabajee waltajjii kana gubbaatti argamuu keetiif ani badaasaan gammadee. Egaa waa hunda jalqabuu keenyaan dura akkuma aadaa waltajjii kanaatiin akkam jirtaa? Ijoolleen akkam jiran fa'a? Wanti hundinuu nagaadhaa? Jajjabaattaa? Maatiin hunduu nagaadha. Galata Rabbiitti irra jajjabaanna. Akkam jirtu isin jajjabaattu? Oomaan Ati jennu waatiin nagaadha hin jedha. nuyi egaa bubbulleerra faranjiin gara ilkee kana dheeranna jetti naa waa dubbii barbaaddu. Akkasii malee wanti hundinuu nagaadha. Egaa hadhaa silaa'uu waltajjii kana gubbaatti namni baay'een bifa garaa garaatiin waan seenaa shanan gibee kana keessa jiru beekuu barbaadan sana keessatti egaa laalladhee ani ofii kootis waan hin beekne seenaa warra Tijjaaniyyaa kana qoonni isaan naannoo sana keessa qabaataa turan, qoonni isaan uummata naannoo sana ture keessa qabaataa turan guddaa waan tureef sana beekuu barbaadaan ture. Yeroo dheeraa nama gabbahee waan kana himatu dhabuun lafatti na harkisee kun hadhaa egaa wanti hundinuu gaafuma Rabbii jedhe taate si waliin waliin baanee jirra. Waan dheeraa sirraa barachuuf jirra. Egaa qophooftee jirtaati? Amma beeku qophaa'eera. Isan hin beekne immoo yeroo biraas qorannee sagantaa biraatiin immoo walitti deebi'uu dandeenya. Akkas. Waan amma ammaatti waan Afrikaa qabuuf waan hin beeku isinii dhiyeessuu yaala. Isaaf immoo walumaan qorannee itti baanee immoo itti deebina sagantaa itti aanu irratti. Tole barakaa argadhu. Silaa'uu beekumsi guyyaa takkatti hin dhumtu. Hamma du'an itti inuma tattaaffatan waa barachuudhaaf nuti samma dandeenya sagantaan kun jirutti deddeebinee sirraayis namoota kan biraa irraayis barachuuf jiraanna. Egaa hordoftoonni akka gaariitti akka hubannoota gahaa argataniif of himtee egaa atumti dubbadhaan himuurraa ati akaakayyuu eenyu akka taate irraa jalqabnu barakaa argadhu. Galatoom. Ani Yesriibaa Abdulhaaliim Ahmadin jedhama. Akaakayyuu Alfakii Ahmad Umar jedhanii beeku akka naannoo keenyaatti. Akka naannoo Wallaggaatti immoo Sheekii Abbaa Qorichaa jedhuuni. Akaakayyuu isaaniiti jechuudha. Hayyee maali gadhaa barakaa guddaa arganneerra keessumaaf feerree sun waliin haasa'uun keenyayyuu guyyaanis jimaata amma nu biratti. Guyyaanis jimaata. Akaakayyuu warra baay'ee quxisuu keessaa yana. Warra dhumaati jechuudha. Hayyee egaa suuta jennee Alfaqii seenaa isaaniitti ol dhufna. Ammoo sirraa jalqabnee ati naannoo kamitti dhalattee faamilii
keessa dhalatteerraa ganda keessa dhalattee guddatteerraa yoo jalqabne akkam jetta? Gaariidha lakka achirraa jalqabuu hin danda'a. Eeyyee. Ani abbaan koo fi wasiila koo Abdulaliimii fi Abdulkariim jedhamu. Abdulkariim hangafa amma isaan lubbuudhaan jiru. Abdulaliim immoo abbaa kootii isaan darbaniiru. Rahmataa godhuufi. Rabbi rahmataa godhuu fi geeraatti jarri yeroodhuma dhalatanii abbaan koo waggaa 2 yeroo sana Abdulaliim jechuudha. Isaan kan waggaa 4 daa'imummaadhumaan gafuu adda addaa qabu alfakiin jechuudha. Amaduma jechuudha. Amma warra kana warra isaan kara geeraatti maddabanii dhageessamanii geeraa kaa'amanii achitti guddatanii yaa'aa garuu quraana yeroo qaraanii guddina jaraa amma quraana qaraanutti immoo yaa'atti gidduudhaan yaa'atti ergamanii dhaqanii quraana qaraanii achii fuusisaniitu haadha manaa wajjiniin immoo gara geeraatti erganii jechuudha. Tolii lafa jedhamutti dhaladhee guddina immoo jimmatti hin guddadhe. Maaliif baay'ee fagoodha karaarraa miilaan fardaan sa'aatii 8 magaalaa Ciiraa jedhamurraa. Yeroo baay'ee yeroo kara magaalaa dhufnu fardaan dhufuun nurra jira jechuudha. Sa'aatii 8 fardaan deemneetu gara magaalaatti kan nu baanu. Karaanis waan hin turre. Farda gulufaa guddatte. Farda gulufaatuma hin guddadhe maaliif dirqama karaatti hin deemuudhaaf baruun. Okay. Egaa akkamii faamilii warra alfaqii kana keessatti an amma hin beeku beektee oduudhuma hin dhagee xiqqoo malee achi keessatti guddachuun kun akkam ture? Achi keessatti guddachuun baay'ee namatti tola. Waa baay'ee barsiisu fakkeenyaaf akkana amma yeroo nu guddannu keessa harkaan baay'ee waa hojjetu baabura bishaaniitu jira. Maaliifisuma alfakiirraa dhaalanii amaduma irraa isa dhaalanii jarri sanuma hojjetu ture. Baadiyyaa hunda keessa deemanii bakka bishaan jirutti baabura bishaanii dhaabu. Sanaan iyyuuti namumti keessaa dubartootni baay'ee jaallatu warra keenya maaliif harkaan daakuu keessaa baasaniin. Lafa ibsaan hin jirretti fagoodha lafti haala misoomaattis baay'ee warra beekanidha akkatti hojjetanii. Bakkumatti waa hojjetanii nama agarsiisan keenya fakkeenyaaf ijoolleen durbaa yeroo heerumuuf kaatu baatii 2-3 dura fidanii warra koo bira kaa'u. Maaliif achitti nyaata tolchuullee baruu keefiyyaa'uma baruu akkaataa jireenyaa barsiisu dubartoonni haadholiin qofaa jechuudha. Achi nu bira erga turanii booda galanii heerumu jechuudha. Bakkumatti waa baranutti beeka namni. Maaliif bakki quraanatti qaraanullee jira zaawiyaata adda addaatu jira zaawiyaatti namatu gargaarama fakkeenyaaf jimaata aannan gaafa ilmamu irraafamu dhowwaadha. Kamisa galgala aannan ilmame rootti naqamu. Bakka tokkotti walitti qabameetu ganama nama dhukkubsatee jira daa'ima aannan barbaaddutu jira achirraa nama hiramaa jechuudha. Aannan jimaataa rootti naquun hin danda'amu. Akkuma namni waan sana hin gooneedhaaf saddaqatuufis haa ta'u aannan jimaataa rootti naquun barakaa fuudhaa jedhamee dubbatama. Jechuma afaaniiti garuu akkuma namni waan sana hordofuuf. Kanaaf inni namni loon hin qabne dhufee achirraa aannan daa'immanii fuudha nama dhukkubsateefis fuudhama akkasii. Qe'ee baay'ee namatti toludha qe'ee uumamaa keessatti guddanne. Qaraatii kana amma ijoolleen. Qaraatiitiin ijoolleen quraana qara'u. Fakkeenyaaf namni yeroo sana sa'aatii fa'aas baay'een beekamu baadiyyaadha. Amma ramadaana kana keessa fa'a ispiikarii gurguddaa talattiidha magaattiraa gurguddaa jira. Raadiyoodhaan itti azaanii banuu namni isaa dhaga'ee faxaraa. Namni naannoo jechuudha amma fakkeenyaaf akka toliitti yeroo sanatti akka ammaa wanti baay'ee baadiyyaa fagoodha. Beekumsis baay'een jiru. Bakka adda addaatti zaayooti jiran hundatti quraana qara'amaa ijoollee quraana qaraasisu isa qonna barsiisu sanyii faatu facaasamee namaa hirama fakkeenyaaf isa amma kaarotii waan arge kana namni keenya baay'een beeku. Timaatimii faan hin turre baadiyyaatti. Isa dhaabaniitu kottaatii sanyii fudhadhaa jedhamee galgala waamameetu goromtuu dhufee namni sanyii fudhata. Bakkumatti waa barsiisanu tokko. Madrasaa uumaa jechuun hin danda'ama yeroo sanatti. Amma booda dargiin faas dhufee wanti hundi akkaataan isaa babbaduutti gaariiuma deemaa ture. Amma qaraatii kana namni guddifachuu hin jiraa sadarkaadhaan. Sadarkaadhaan guddifachuun numa jira yeroo sanatti amma fakkeenyaaf yeroo obbaafaatti geeraafaatti quraana qaraanis achi yaa'aa immoo dhaqaniiti warri immoo achitti kitaaba qara'an jiru. Maaliif achirraa fagaatanii yaa'aatti bareechee diviloopimentii cimaatu jira. Maaliif Suudaan irraa namooti dhufan jiru, Chaad irraas namooti dhufan hubatee jiranu beekumsi baay'ee bal'aadha achitti gara sanatti ergu jechuudha.
warri amma Sudaaniif Chaadii dhufu barnootaaf dhufu moo barnootas Warri barsiisaas? barsiisaas dhufu, barsiisuus dhufu. Fakkeenyaaf Arafaafaatti dhufu gara yeroo baay'ee dhufanii baatii 3-4 taa'u. Namootni gara kanarraa immoo achi dhaqanii achis kitaabas achittis qara'u jechuudha isaanirraa. Ijoolleen amma isin warri faamilii keessatti faamilii alfaqee dhalattan kun maal faa barattu tartiiba walumaa galattu amma waan jireenyaa nu himteetta waan ammoo ilmii kana diinii irraa jechuu kooti. Diinii irraa jalqabuma manatti quraana qaraasisamna. Sheekiitu jira mana. Maaliif ijoolleen yeroo abbaa fi haadha harkatti qaraanuun qananii waan jedhamuuf sheekii nu godhu. Jalqabuma yeroo jalqabnu umriidhuma 5-6 kaasee quraanuma qaraa guddanne achi gaafa akkuma dirqamaati quraana baasuun gaafa quraana baase inni kitaaba itti fufuu barbaadu kitaaba itti fufaa keessaa akkuma dirqamaati. Warra dhiiraa kitaabuma itti fufanii qaqqaraanis baay'ee jiru. Qeerraa faa baafamanii fagaatanii yaafaa dhaqanii taa'anii warra qaraantu jiru. Bolaan koo warri hangafaa jechuudha. Kan achumatti qaraanii keessaa warri jalqaba dhalatan warra hangafoonni yaa'atti qaraani. Maaliif yeroo sana baay'ee barumsa ammayyaa kunis amma kana jabaa miti. Garuma diinii kanatti baay'ee cimaa waan tureef isaan achitti ergamanii qaraani. Nu warri booddanaa immoo manumatti quraana qaraanii achi immoo gara barumsa ammayyaatti darbine jechuudha. Magaalatti gallee akka barannu ta'e jechuudha. Hayyee barakaa argadhu. Obboleeyyan meeqa qabda? Moo hin lakkoofne? Yoo lakkoofnes rakkoo hin qabu baay'eedha nu amma. Akkuma maatii Ahmad Umaritti waggaa 10 dura 5,000 ho'i turre. Biyyuma tokko fudhadhaa kamaal? Amma hin beeku riilii amma yoo lakkaa'ame baay'annee ragaa. Isayyuu ijoollee karaa warra durbaatiin dhufan hin dabalatu yeroo sana. Obbolaa 14 qaba. Kana bilalii jechuudha. Amma warri lubbuudhaan durbi 3. Anisuma warruma gara dhumaatti durbe 2 amma tokko lubbuudhaan hin jirtu. Amma kan lubbuudhaan jirru durba 4 kan lubbuudhaan jirru amma. Tootaalii 5 amma durba 4tu jira lubbuudhaan. Dhiirri immoo baay'eedha. Dhiira almost garuma 11 akkas. Kun amma bakkuma takka mooraa takka keessa guddattanii miti? Moo bakka baay'een keenya mooraa tokkotti hin guddanne. Maaliif warri guddatanii qara'anii fixanii gafuu adda addaatu jira. Amma fakkeenyaaf obboleessi koo hangafti lafa naaddaa jedhamu jiraatu. Yeroo keessaayyuu yeroo dargiin dhufe keessa akkuma malaatis maaliif ijoolleen baay'ee waan jiraniifi akkuma baqaa gafoon adda addaa kanumtaa Ahmad lafa bibbitan ture yeroo dhuma Haile Sillaasee irraa faa lafa adda addaa bitaniiru. Maaliif bakka lafti bitame hundatti namatu waa barsiifamaa qonna barsiisu. Keessaa baaburuma bishaaniitti bakka gafoon adda addaa jirutti maaliif dhaqaniitu maqaa isaaniitiin lafi bitama achi garuu baabura bishaanii dhaabu. Irraa namni fayyadama achi yeroo baaburri bishaanii dhaabatu immoo zaawiyaatu ijaaramaa bakka zaawiyaatti immoo muwazzineen zaawiyaa sanaa qoricha kennuu beekaa. Namni yoo dhukkubate dhaqee qoricha irraa fudhata. Ijoolleen naannoo sana jirtu quraana biratti qaraate jechuudha. Akka madrasaatis fi lafa wal gargaarsaatis zaawiyaan fakkeenyaaf namni rakkate yoo jiraate achitti walitti dhufee masgiida guddaatti namni jimaatuma wal ga'a yeroo baay'ee yeroo naannoo keenyatti. Malee zaawiyaa umatti salaata. Zaawiyaan bakkumatti ollaadha yoo jenne sin xinnaata garuu naannoodhuma namni itti wal argu fi itti wal gargaaru namni maqaadhaan manaan wal beeku jechuudha. Kanaaf zaawiyaatu jira. Obbolaan koo gaafa gurguddatan yeroo dargiin dhufe keessas rakkisaa ture. Maaliif baay'ee jira namni akkuma jiruun fuudhanii deemu jechuudha dirqama loluu waan ta'eef. Kanaaf dafaniitu yeroodhuma yaadni sun dhufu ijoollee bakka bakkatti ergan. Hattaa warri fuudhanii haadha manaa qabanutti turanii obboleessi koo tokko intala hiriyaa koo amma umrii koo taatu qaba. Isaanillee ijoollee haadha manaa dhiisanii akka achitti godaanan godhame jechuudha. Maaliif gaariin ture. Bakka tokkotti yoo guddanne iyyuu bakkuma adda addaatti facaaneetuma jiraanne. Malee exactly geeraan jiraanne jechuudha hundi keenya achumatti dhalannu malee. Bakki guddaa walitti dhufamu yookaan yeroo akkamiiti? Yeroon walitti dhufamu yeroo moolida lamaanii walitti dhufama. Dhaalaatti garuu yeroo Arafaatti wal geenye yaadda hundi keenya iyyuu namni baay'een achitti wal ga'a.
Maaliif alarraas namooti dhufanu jiru Suudaan irraan dhufu, Chaad irraan dhufu, biyyoota adda addaa irraan dhufan namni yeroo akkasii yeroo namatti waan toluuf bakkuma filanne dhaqna dubbii fi yeroo namni kan biraa geeraa dhaqnu immoo yaa dhaqnaa jechuudha. Waluma jala darbina. Gariin keenya yaa dhaqnaa, gariin keenya immoo geeraa dhaqnaa jechuudha. Okay, okay. Eh, Fascinating, eh, fascinating. Hayyee. kanuma. Egaa Keessaayyuu moolida lamaanii fi ayyaana iida lamaan irratti yookaan geeraa jirra yookaan yaa'aa jirra jechuudha. hayyee moolida lamaanin naa jettu nuu ibsi xiqqoo. Rabi'a Lawwalii fi Eh, isa Rajaba keessa Rajaba gaafa 27. Okay, okay. Hayyee amma egaa namni danuun akkuma kootii nama danuu hin jedhu akka ofii wallaalaa akka warri wallaalaa ta'an hin dhabamanu xariiqaadhuma tijjaaniyyaa kanarraa xiqqoo beekumsa silaa nuu kennite amma kan biraas hin jiran naannoo amma keenyatu irra baay'ee yoo warruma qadriyyaa beekama. Tijjaaniyyaa kun eessarraa dhufee akkamiin maqaa kana argate maalinni kana xiqqoodhuma hubannoota akka nu ta'uuf. Tijjaaniyyaan jedhu globally yoo ilaaltanii akkuma addunyaatti iyyuu tijjaaniyyaa jedhameen jiru malee isa suufizim jedhu jala jira. Damee suufizimii jala immoo amma fakkeenyaaf akka naannoo Afrikaa biraa Gaanaa fi Naayijeeriyaa fa'aatti Amadiyyaa jedhaniitu beeku. Amma nu biratti tijjaaniyyaa jennee isa karaa xariiqaa akaakayyuun koofaa fidanii jechuudha. Isa karaa Amaduu dhufeeti amma xariiqaa tijjaaniyyaa jedhamee beekama akka naannoo Jimmaatti akka nu waamnutti. Garuu globally akkuma addunyaatti immoo isuma suufizim isa jedhu jara Amadiyyaa jedhaniiti kan jarri beekanu naannoo Afrikaa adda addaatti Gaanaa, Naayijeeriyaa, Chaad kana keessatti Amadiyyaa jedhanii beeku. Amadiyyaa keessa waa baay'eetu jira. Maayikiroo ikoonoomii jira. Namni waliin jiraata. Zaawiyaa isaatiin wal arga. Namni wal gargaaree jiraata. Jireenyi namaa wal fakkaataadha. Akkuma seenaatti yeroo himamu namni tijjaaniin jedhama. Rakkataa hin qabu jedhama. Rakkataa yoo achi keessa jiraate shakkaa xariiqa isaa tijjaanii ta'uusaa shakkaa jedhama. Maaliif wal gargaarsi gatii jiru nama achi gidduutti hin rakkatu jedhama amanama. Maayikiroo ikoonoomii jira. Maaliif namni waldaadhaan jiraata. Waldaadhaan wal gargaara. Jireenyi namaa hamma danda'ame akka inni gosa wal fakkaataadhaan deemu kan inni godhamu. Amma dargiitu dhufee balleesse malee ture nu birayyuu amma gara Oromiyaa irraa kutanii gara Benishaanguliif kennanii amma Asoosaa jechuudha. Amma gaafa even ammayyuu yaa'a qabaleen jedhamu akkuma sanatti jiraatu. Bakka tokkotti qotama midhaan bakka tokkotti galaa ijoollee kan inni yoo Finfinnees deemanii baratu ta'e bajatiin bakka tokkorraa ba'a bakka tokkotti barsiifamu. Qabalee yaa'edha ammoo akkasitti jira jechuudha. Iddoo kaanii garuu babbadeera malee. Haalumti adda addaa seenee balleesse malee. Hayyee egaa tijjaaniyyaan kun waanuma nu jennu sanaan Ahmadiyyaa isa jennu karaa amma gaafas Morokoos nama dhiba naannoodhuma sana haa jennu achitti dhalatanii achirraa kan jalqabe. Achirraa jalqabe akkamiin Jimma gahe? Jimmaan akkin itti gahe yeroo Amaduma achirraa dhufan itti jechuudha karaa Naayijeeriyaadhaa karaa Chaadirraa Suudaan achirraa dhufanii. Yeroo sanatti fidanii isaaniin dura sheekiin tokko turani maqaa sirriitti yaadadhu dhiifama. Barsiisuu yaalanii turani dhufanii Jimmatti. Yeroo sana namaan galle isaanis akka isaan itti ibsan sirrii waan hin turrees namni hin fudhanne. Amaduma dura namni waan kana fidee jira. Maqaa yaadachuun irra jira amma maqaa yaadadhu. Shee Zakariyaa waanuma akkana Shee Zakariyaa natti fakkaata. Isaantu fidanii turanii namni hin fudhanne amma sanatti. Amaduma kan inni adda godhee yeroo dhufanu hojiidhaan kan isaan agarsiisan. Obbolummaa isa hedhuu fidanii dhufan. Wal jaallachuu obbolummaa isa hedhuu fidan isaan. Biraadaruu isa fidanii jechuudha. Gaafa isaan isa fidanitti namni amma faayidaanis jala jira ree namni itti fayyadama miti ree. Jaalalaan kan isaan nama fudhachiisan maaliif namni yeroo kaan ulfaataadha diiniitti nama jabeessaa salaataa qulqullaa dhiqadhaa waa baay'eedha. Sanaaf dura namni fudhachuun itti ulfaate hin fudhanne Haaji Zakariyaa yeroo fidan harkatti didee jechuudha namni.
Amaluma garuu gaafa dhufanii nama gargaaruudhaan ofitti qabuudhaan biraazaruud isa'ee dhufidanii dhufan. Amma wal jaallachuudhaan namumti walitti dhufee wajjin taa'uu wajjin nyaachuun gammachuudha isa'eedhu waan fidanii fi namni isa fudhate jechuudha. Amma xariqaa'uma kana keessatti kan inni ibsu obbolummaadha waan guddaa wal gargaaruu obbolummaa isa'eedhu irratti ijaajjaba isa beeku. Kanaaf namnis jaallatee fudhate jechuudha. Achi keessa obbolummaa keessa wal gargaaruu jira. Wal barsiisuutu jira. Walirraa barachuu jira. Akkanaa galutti xariqichi mataansaa waa'ee isa ilmiidhuma isa kan akiraadhaa fedhanii hojii akiraadhaa hojjetamurrayyuu duniyaa irrattis akkamittiin namni wal gargaaree wajjiniin jiraachuu akka danda'u, waa khayrii akka hojjechuu danda'u, walirraa immoo akka inni barachuu danda'u. Yoo jabaatanii walitti dhufanii humna ta'uun akka danda'amu kan inni barsiisu. Irra guddaa xariqaa Tijjaanii keessatti amma Rabbi maaluu kan namaa godhu qadaa uqqadar wanti sila namaa kaa'ame jira. Qadaa uqqadar wanti jijjiiruu hin jiru. Garuu amma danda'ame Rabbiin kadhachuudhaan tokko ta'anii immoo hojjechuudhaan bakka guddaatu ga'amaa isa jedhamutti amana. Xariqaan kun isa kan inni of keessaa qabu. Diini jabeessuudhaaf iyyuu namni humna ta'ee wal gargaaree yoo baay'ate irra salphaadha. Waliifis salphisa. Wal ilaalee immoo jabaata. Isa diinii keessaa laaffatu yoo jiraate immoo gorsaan itti deebisa. Jaalalaan gara diiniitti akka inni deebi'u godha. Humnaan utuu hin taane isa kan inni barsiisu. Amma gara jabeenya Rabbii sitti himuudhaan utuu hin ta'in jedhanii amanu. Gara laafina isaas akka inni sii dhiisuu danda'us akka inni si qaxxa'uu danda'u qofa miti. Rabbiin inni si qaxxa'uu danda'u sii dhiisuus danda'a garaa sii laafuus danda'a jedhaati barsiisaa malee sadi dulqaabni ta'edhu qofa itti himtanii hin barsiisinaa jedhu. Yoo isatti himtanii rifachuudhaan utuu hin ta'in Rabbi kan inni Rabbitti amanee sodaachuu qabu jaallachuudhaan gara sanatti harkifamuudhaan kan inni ta'uu qabu jedhee amana. Kanaafuu nama danuu horatan almost West Afrikaa kanaaf North Afrikaa keessatti Chaadik jalqabeeti baay'inaan hedduudha. Senegaal maali? Akka egaa yoo si dhaqqabee jiraatatis yeroo hamtuu dhalatte yeroo dargiin waa hunda jajjeeqee booda haa ta'uti waan dhageesse yoo jiraate akkamiin milkaa'an ammoo naa dhufan biyya haaraa qophaa dhufammoo waa naahoo qaban turammoo naa dhufan yaayaa masaraa sana maaltu qubsiiseen kana waan dhageesse qabdaa. Hamma tokko dhagayeera yennaa dhufanu qophaan dhufne ilma tokko wajjin dhufani. Hayyee. Sayida san jedhamu afaanuu sirriitti hin beekanu. Yeroo baay'ee akka qoosaatti faamilii keessatti akka isaanitti dubbatanutti qoosna. Hayyee. Qaqashnaatti goote. Ijoolleen wasiila koo baay'ee hangafa. Sayida san jedhu Allah irhamoo isaanii wajjin dhufani. Booda dhufaniiti amma mootiidhuma Baniishaangul kan ture yeroo sana jechuudha. Mootii ture naannoo Baniishaangulii. Dhufaniituma isaa walii galanii lafa isa ammayyaa kana fudhatanii ijaaramee barsiisuus jalqabanii maaliif sheeka ala dhufu kanumaaf bakka kenneef namichi. Booda garuu yeroo dhufanii waa hojjechuus jalqabanii akkuma isiniin jedhu baaburuma bishaaniitu dhaabata bakka isaan deemanitti ijaaramuu maal jechuu gaafa jalqabu namnis itti gammaduu jalqabe amma. Hidhata gara Suudaan kanaa wajjin waan qabanuufis dhufanii qubachuudhaa rakkisaan turre. Akka salphaatti qubatama Suudaan irraa dhufnaan yeroo sana. Qubachuun baay'ee rakkisaan turre wal keessa waan deddeemamuu fi rakkoon qabu ture. Beenishaangul iyyuu Suudaanuma jala ture yeroo dheeraa. Karaa sanaan yeroo dhufamu rakkisaan turre qubachuun jechuukooti. Achii booda garguma dhufanii ta'anii intala mootii fuudhanii jechuudha. Kan intala mootii Beenishaangul. Achii adaadaan koo dhalatanii jechuudha makkiyyaan. Baay'ee illee seenaa isaa diippiliin beeku amma tokko amma hin beeku amma hin dhaga'e amma fi amma yaadadhu ni marga amma. Akkasittiin jireenyi jalqabee jechuudha. Achirraa gara Dambidollootti dhufanii Dambidolloo Kusaayee bakka jedhamutti immoo zaawiyaa ijaaranii baabura bishaanii dhaabanii bakka sanatti zaawiyaan ijaaramee achi immoo lafa bitanii jechuudha. Lafa bitanii immoo gahoo guddaanis achitti ijaarame. Amma booda kanaatti Sayid Abdallaa hin jiru mucaa Sayida sana jechuudha akaakayyuun akkuma koo garuu hangafa koo jechuudha. Kan Sayida san isaan biyyatti dhalatanii Ahmad Umar wajjin dhufanii jechuudha. Bakki sun isaaniif kennamee Abdallaa achitti guddatee qe'ee Abdallaa ta'ee jechuudha. Allah irhamu amma waggaa 3 dura darban isaanii.
Akkanaan naannoo sanatti ammuma kana hin beeka jechuu danda'ama. Hayyee achi yoo itti fufi kan achi geeraanoo eessaa geeraan kun maal? Geeraan isa booda ergi naannoo sanatti babal'atee ta'eeti kan amma gaa namni dhaga'ee naannoo Jimmaa kan biraarraa gara Dambidoolloottis namni deddeemuu jalqabee sheekiin akkasii lafa akkasii jira. Qorichaan fa'aa beekamu dhukkubsataa bira geessuu itti ka'e namni. Inuma deddeemaa amma naannoo Wallaggaattis ol babal'atee gaafa kara Naqamtee kanas dhufu oduun deddeemuu jalqabe jechuudha. Amma gara Mattuus dhufanii achittis baaburri ijaaramuu jalqabe. Namni barumsichas already walirraa babbaruu jalqabeera. Gara Geeraatti dhufanii jechuudha. Geeraa gaafa dhufanii afaan lola fayyadamu dhufanii achitti zaawiyaa ijaaranii baaburri bishaanii dhaabatee ammas namni dhufuu jalqabe jechuudha. Amma namni isa gara yaa'aa qofa dhaqu dhiiseetu inni immoo naannoo kana jiru amma afaalloo dhufuu jalqabe jechuudha. Lafa afaalloo jedhamu jira. Amma mana xinnoo tokko baay'eellee babbadeera. Yeroo dargii abbaan koo baay'ee ijaaruu yaalanii turanii. Ammaaf akkuma zaawiyaa wayii tokkotu jira. Baay'ee qeencimaan hin jiru achi. Gara sana dhufanii dura isa ijaaranii isaan booddee achi gara Geeraa amma lafa toliin jedhu lafa nutti dhaladhe jechuudha. Achitti immoo ammas gafoo kan biraa ijaaranii wasiila koo fi abbaa koo achi kaa'anii jechuudha. Ammas jarri kan inni sun jaraaf ta'e jechuudha. Kara sanarra waa baay'eetu deeme. Achi immoo Sayida san immoo kara sadii dhufanii jechuudha. Sadii yeroo dhufan immoo qe'een sadii ijaaramee jarri Sayid Maamud Sayid Huseen fa'aa immoo sadiitti kaa'amanii jechuudha. Akkasuma tu'ee dhugafuun babal'ataati kan inni dhufe gara Jimmaatti. Malee jalqabisaa isuma asoosaati jechuudha. Baay'ee ajaa'iba akka isaan itti yaadanii. Amma innaa akkas egaa zaawiyyaa jennu babal'isan kana namas qinqaraasisuu miti? Amma hamma adada zaawiyaan ijaaramuun bar zaawiyaan akkuma madrasaati. Imaamiin zaawiyaa yeroo hunda sheekii quraanaati. Nama qorichas namaa kennu. Kana lamaan toluma bira deeme jechuudha. Qoricha aadaas hin kennu, quraanas hin qaraasisu jechuudha. Akkasumatti kan inni deemu. Amma gaa xariiqaan kun bal'ataa dhufeera jechuudha. Namni qorichumaa Xariiqaanis bal'ataa dhufeera. Namni akka fakkeenyaaf amma xariiqaan gaafa sii kennamu zikriidha kan sii kennamu. Nama itti danda'ee zikrii sana hin zakkara jedhaniiti zikrii kennu. Innis jira jechuudha. Zikrii isaanumarraa zikrii sana kan namni fudhatu. Kana biraa ammoo amma bakka adda addaatti sheekoliin adda addaa dhaquu jalqabanii jechuudha. Qaraasisuu jalqabanii warra dhaqanii qaraan Hararitti fa'aa warri ergaman turan yeroo sana. Haji Aliyyi namni jedhaman Hararitti ergamanii turan isaan hin taaneef dhaqanii Harariin taa'uun barbaanne. Sanarratti iyyuu xinnoo Amaduma wajjinis itti mufataniiru jedhama. Haji Aliyyiin dhiisanii deebi'anii qe'een isaanii karaa Aggaaroti. Naannoo maannaatti isaan dhiisanii maannaatti deebi'anii warri kaan akkasuma ammoo fakkeenyaaf sheekota abbaa jamaa hin qaraasisaniini xariiqaa kennanii fi akka jarri immoo nama qaraasisan jaruma immoo bakka jarri irraa dhufan itti deebisanii jechuudha. Fakkeenyaaf sheekonni abbaa jamaa Joqortan sheekonni abbaa tamaam immoo Ginjootti sheekota abbaa maccaa Dedootti Haji Badruu Naaddaa immoo Naaddaatti akkas qoqqoodamanii ergamanii jechuudha. Maal akkuma biraanchiin wabanan jechuu isaanii. Warra isaan qaraasisanii xariiqaa kennanis jarris akka jarri dhaqanii naannoo jiranutti zaawiyaa ijaaranii nama immoo qaraasisanuuf kan jarri bakka kaa'amanii jechuudha. Akkuma xariiqachi babal'atuuf iyyuu barsiisuudhaan kan isaan babal'isan nama barsiisanii bakka buusuudhaan. Amma jarri isaan jalatti baratan isaan akkuma kana bakka deemanitti waan amma hawaasaa ta'e waan maayikiroo ikoonoomik babal'isu moo barnootuma irratti? Maayikiroo ikoonoomikii amma ta'e babal'isuu yaalaniiru yeroonis itti dhufe baay'ee hin deemne gara jaraatiin. Garuu inni barsiisuu qaraasisuu maal jedhu inni ittuma fuufe jechuudha. Istiin amma dhiyootti iyyuu warra kana ammas akkuma jirutti jira namnis dhaqeetuma barata maal jedha amma dargiin dhufe xinnoo jejjeequmsis uumame namnis walitti hin deemu akka eegasii waa barachuudhaafis namni walirraa deemee barachuu dhiise amma booda. Isatu dudubbeetti hambise malee amma danda'an jarris barsiisaniiru jechuudha. Waan isaanirraa fuudhanii amma danda'an itti fufsiisaniiru jarris. Garii immoo akka inni itti fufuu danda'e amma ijoollee nama dumaris jiru fakkeenyaaf dubartooti jiru
warri dhiiraas jiru. Bakka jarri dubartootaa heerumaniittis akkasuma wanti sun itti fufa qeeqee jarri jiranutti. Akkama kamii bal'isi waan. Amma fakkeenyaaf lafa Mancoo jedhamu achi karaa Sarboo keessaa achi giiftii Zeenabaa jiru mucaa adaadaa koo jechuudha. Bakka isaan jiranittis akkasuma babal'ate. Even ijoolleen isaaniiyyuu amma wanticha deebisanii babal'isanii amma yeroo ofcoon kan baaburri naafxaadhaan daaku dhufutti isuma babal'isanii kan hojjetama ture. Zaawiyaanis ammas bakka jarritti heeruman hunda zaawiyaan jira. Quraanni sinuma qaraamaa ilmiin sinuma baratama bakka naannoo sanatti. Innis amma tokko inni baay'inni faamiliis wanticha akka inni babal'atu godheera. Ijoollee dubaraas homaa duubatti hin qabannuun akka isaan. Lakki inuma qara'u durbi manatti dhalattee inuma qaraati garuu dubartootni immoo dubartoota barsiisuu irratti akka jarri hirmaatan baay'ee kakkaasu. Fakkeenyaaf yeroodhuma guddanne amma ijoollee durbaa umrii keenya jiranuu fidu qe'ee akkasumatti guddanne. Ijoollee dhufan umrii keenyaa dhufanuu nus hin barsiisnaan maaliif jararra hooyyinaan manatti waan nu qaraasisanuuf. Akka nu jarallee qaraasisnee jajjabeessinu godhu jechuudha. Waluma harkaa fuudhaati kan inni dhufu. Booda warra magaalatti gallee warra magaalaa taane malee. Magaalaatti biraanchiin hin ijaarranne waa tokko magaalaa keessatti. Ammuma tokko gaa magaalatti biraanchii ijaaruu dadhabnuyyuu waan manaaf inni dabarsuu dandeenya. Isa waan ittiin ga'a. Magaalatti ta'e magaalaa keessatti amma fakkeenyaaf akka nama biraatti namni waa baay'ee namarraa eegaa akka ijoolleetti gadi baanee taphachuu hin dandeenyu. Akka ijoolleetti bakka hin taanetti mul'achuu hin dandeenyu. Akkinitti guddanne kanan godhin namni namaan jedhu jiru garuu dhaqanii akka ijoollee kan biraatti guddachuudha karaan banaan turre nuyi. Isuma barsiisuu walirraa barachuu obbolummaa suma fidaa fuunee manaa baanee isumatti fuufsisuu yaalle amma dandeenye akkasumatti guddannes. Namoota qabnaa fakkeenyaaf namoota dhufanii nu dubbisanuu jiru. Guyyaa jimaataa idiidhuma mana keenyatti kamisarraa kaasee namni numa dhufaa qe'eedhuma keessummaati qe'een keenya akkasumatti guddanne kan. Amma dandeenye hojjenneerra jechuudha. Mee waan si gaafadha walakkaatti biyya faranjiin naa dhuftu jiruun amma addaayyaa nabsii fiiguun kun namuu akkam sitti hin ulfaanne jechuun amma waa hundaa'u namaa waliin wal qooddatanii wal gargaaranii wal dhagaanii jiraachuu namni bare isii kophaatti bahanii jiraatan kun akkam ture jalqaba irratti. Gaafan jalqaba dhufu wanti jibbe yoo jiraate nama baay'ee dhagaa mana duwwaan beeknu. Balbala bananii mana duwwaatti ol galu. Takkaan beeku jedhin argine. Takkaan jiru kan nama 30 fa'aa jira mana kana keessa. Wanti jibbe yoo jiraates. Baay'ee wanti natti ulfaates isa booda garuu gaafa dhufe immoo wanti keessatti guddatan nama dhiisu yeroo dhufe namoota keenya argu fakkeenyaaf ijoolleen Oromoo fa'aas jiru. Akka carraamuu namoota lubbaa boorfaatti turanii akkuma obbolaatti booda obbolaa dhiiraa keessatti hin guddadhe durbi baay'een jirtu mana keenya. Dafee walii gala warra dhiiraatiin amma gaafa isaan dhufuu jalqaban obbolaa argachuun jalqabeen boqadhe malee baay'ee natti cime yeroo dhufu wanti jibbe yoo jiraate bismillaahii qulfii bananii mana duwwaatti ol galu. Kanas baay'ee natti ulfaate. Isa sooshaal laayifii akkasumatti guddanne namaan walii galuu. Hojjechuu maali numa hojjetaa guddanne mana qe'ee keenyatti hojjetaa manaa wanti jedhamu hin jiru akkuma haraamaatti ilaalama. Dhiiraaf durban qabu namni hundi wal qixa nyaata tolchuu beeka warri dhiiraas hin tolchu warri dubartiis hin tolchu. Maaliif qe'ee keessummaatti yoo wal gargaaranii tolchin hin qaqqabamu dubartootni qofta hojjetan yoo jedhame numa hin danda'amu. Yeroo inni kun deemus giruuppii tokko dhufaa gala karaan fagoodhaa yeroo isa baadiyyaa jechuudha. Buskutiin nama hundaaf nyaati gogaan tolfamuutu irra jira nama karaa deemu. Keessummaan baay'ee dhufa sana humni dubartiin danda'u. Kanaaf obbolaan warri dhiiraa sinuma hojjetaa maal jedhaa guddan amma kan xinnoo yuu kan naa galuu dide gaafan barnootaaf jimmatti galee warri dhiiraa nyaatan hojjetan. Gaafa magaala dhufe wanti eegaa dhufee fi waan moodernii waan addaan eegaa dhufe. Mooderniin nu bira ture malee magaalaan turre. Warri magaalaa mooderniin turre. Booda gaa akkasiin jedhe obboleessa kootiin.
Ani kadhattee eegaan turre jedheen. Maaliif wanti an eegaa dhufe warri magaalaa baay'ee nurra mooderniidha, baay'ee nurra qulqulluudha akka itti naa gale. Baadiyyaaf magaalaa yeroo maaliif firootti haadha kootii faan dhufu eessumootni koo yeroo dhufan baay'ee warra sooressaatti magaalarraa dhufu. Yeroon isaaniin argu yeroo argitu wanta imaajin gootu jira beektaa. Isa gaafan argee jireenyi jaraa isa kanarra wayyaa natti fakkaata. Qabeenya qofa miti amma kan keenya qabeenyi namaayyuu waa guddaadha beektaa. Walirraa bara namni inni tokko isa tokko fidee dhufaa. Waan addaa ture kan inni magaalarraa eegaa ture. Magaalarratti wanti arge barumsuma isaa barumsuma isa kan saayinsii kana malee wanta addaa baay'ee wanti moodarnii nan arge hin jiru. Yeroon biyya faranjii dhufes waa tokko wanti na rakkise hin jiru. Dhufanii hojjechuu namaa walii galuu keessatti akkin itti guddadhee baay'ee benefeetii guddaa naa qabaana. Iseedhuma namni hin jirre qofan jibbe malee. Wanti kaan haaraanatti hin taane. Maaliif akka isaan itti baran hin beekamu. Even obbolaan koo warri barumsaa ammayyaan baranne afaan Ingilizii sirriitti danda'u. Reediyoo adda addaa dhaggeeffatu. Even akka jarri itti baran iyyuu hin beeku. Afaan Arabaa akkuma normaaliiti. Akka inni itti barre iyyuu hin beekamu baay'ee. Namni reediyoo adda addaa dhaggeeffata. BBC sirriitti dhaggeeffatu naan galu yeroo ijoollee afaan kana eessaaf maaliif akka naa galutti barumsa ammayyaan baranne eessaa fiduun jedha. Booda gaafa jarri haasa'anu gaafa dhaga'u na ajaa'iba ture. Barumsa isaa ammayyaa kutaa dhaqanii seenanii hin baratin malee yoo barachuu haga tokko baratanii amma kana isatti dhaqxee afaan itti barattu miti akka jarri itti baratan amma 8 amma 10 warra baratanii dhaaban faatu jiru. Istiil garuu addunyaa kanaa wajjin baay'ee infoormeeshinii baay'ee qabu. Yeroo magaala dhufe infoormeeshiniin inni mana keenya jiruu fi inni jimmaan jiru tokko miti. Infoormeeshiniin irraa achi jira. Magaalatti wanta addaa yoo hin dhufe arge TVdha. Malee raadiyoo baay'ee maaksiman fayyadamu. Raadiyoon nun beekne hin jiru. Afaan Kiswaahilii fa'aa dhaggeeffanna ture. Baay'ee numa dhaggeeffatama ture. Baay'ee niwusii baay'ee hordofu waan ala kanaa deemu baay'ee hordofu ture. Ittiin akkasuma. Nama dhufa ture karaa Keeniyaa sanarraa? Karaa Keeniyaarraa namni dhufu I don't know how inuma dhaggeeffatama ture. Maaliif muuziqaa Booranaatu jira muuziqaan babbareedaan kilaasikaalii namatti tolu. Isa fa'aa dhaggeeffatu halkan obbolaa koorraa hin qabaati. Maaliif durbi baay'ee waan hin jirreef baay'ee walitti siqna. Waan isaan godhan jala deemuu jiraanuma dhaggeeffadhe. Yeroon dhaggeeffadhe na ajaa'iba ture. Ammoo abbaan keenyas baay'ee fakkeenyaaf waan afaan Oromootiin deemu, diraamaa afaan Oromootiin deemu, raadiyoo irraa gara kaasettiitti waraabanii kaasettiidhaan lafa kaa'u ture. Diraamaan amma gaafa raadiyoodhaan darbu nu guutuu isaa kaasettiidhaan qabna mana. In dhaggeeffannaa irraa baranna. Sirba fa'aa achirraa nu waraabanii lafa nu godhu. Maaliif amma yeroo kaan sirba dhaggeeffachuun haraama maalii jedhu yeroo nu ijoolleedha. Dirqama numa dhaggeeffannaa istiil nu dhaggeeffachiisu jechuudha. Akki nutti guddanne baay'ee akkuma mooderniitti guddanne baay'ee. Warri Tijaaniyaa sirba hin dhowwuu? Hin dhowwu. Hin dhowwu miti just irra utuu inni filatamaani utuu waanuma karaa diinii keetii kun jettu duniyaadha. Gorsa. Yoo itti laaffistee sirba dhaggeeffachuun haraama miti homaan jedhu dhaggeeffadhaa jettee namatu tataan chillaa'edha. Namumatti gara kaanitti jajjabeessuudhaaf mara haraamaa wanti jedhu hin jiru. Haraamaatti hin bu'in akkasiin godhinaa jedhee namni nama dhowwu hin jiru. Garuu utuu amma danda'ame garuu waan nafsiyyaa keessan gammachiisurraa gara rabbiittiif deebisaa kun gorsaa jechuudha. Amma mee gara diiniitti as dhufneeti sharxiidhuma Tijaaniyyaa keessaa mee waan nu baruu qabnu warri waan beekne kun doofaan akka kootiin dhabamtu maal faa beekuu qabna maal faa godhamaa amma zikriidhuma qofan dhaga'ane baay'ee tartiiba kan biraan beeku ganama hirribaa kan maal hojjetanii jimaata maal godhanii gaafa ramadaanaa maal godhanii soomaan alatti jechuudha. Yookaan jumaa salaatuun alatti dabalata diinii ofii jabeessuuf. Amma fakkeenyaaf dabalata diinii ofii jabeessuudha mana keenyatti sanyoof kamisa numa soomamaa.
guddaa galgala du'aa kadhatama numa taa'ama. Achi sanyoon soomamaa jechuudha. Du'aayuma kadhachuuf sooma namu abbaa fedhetu sooma garuu irra wal kakaasneetuma akkuma sooma kaanitti soomama qe'ee keenyatti. Maaliif innuma soomu dirqama miti garuu diiniidhuma ofii jabeessuudhaa du'aayii kadhachuudhaa zikirii gochuudhaan soomama sanyoo. Kamisas akkasuma gaafa kamisaa immoo namooti walitti qabaman guddootiin dhufuu sheekoliin hin jiru walitti qabamanii du'aayii kadhatu zikirii galgala zakkaramutu jira sana zakkaruu jechuudha galgala gaafa kamisaa. Jimaata silaa jumaadha. Jimaata jumaa salaatama jumaadhaan booddee asriidhaan booddee immoo haylalaa jira zikiriidhaanis. Amma haylalaa yoo ilaalte naannoo Morokootti amma baay'ee beekama jira jimaata galgala ishaadhama asriidhaaf magriiba gidduutti amma magriibaatti. Namni zaawiyaadhuma turee qaraa jechuudha. Warri immoo dubartooti yeroo baay'ee zaawiyaa gatiin dhaqne manatti qara'u jechuudha. Warri dubartii amma fakkeenyaaf haadholiin keenya fa'aa yeroo hundaa galgala zikirii zakkaranutu jira. Naannoo magriibni ka'u sa'aatii tokko magriiba dursee jalqabu amma magriibaatti zakkaru jechuudha. Inni zikirii gosa adda addaati maqaa uuma rabbii 99 keessaa wanti waanuma naaf ta'a salphaadha jedhee fudhatee namni zakkaraa jechuudha. Keessaa jimaata sanatu godhama. Jimaata asriidhaan booda amma magriibaatti haylalaatu jira jechuudha. Kana karaa diiniitti wanti jiru maaliif keessaayyuu fakkeenyaaf isamma kamisaaf sanyoo soomamu dubartoota dhirsa hin qabne fa'aa ijoollee ammallee hin fuudhin horiin hin heerumin. Jaraaf irra gorsu maaliif akka namni zinaatti hin dhaqne fa'aa ofuma eeguudhaaf mijata soomichi namni maaliif namni nyaataan dhugaa garuu guyyaa torban keessaa immoo guyyaa 2 yoo dhiiste fedhii namaa amma kanas oliin ka'ee gara zinaattis namni hin deemuunis isa itti of ittisuudhaafis itti fayyadamamaa jechuudha. Nafsiyaa mo'achuu jedhama. Nafsiyaa ofii mo'achuudha. Nafsiyaa gadi qabu jedhama. Kana jira. Zikriidha Sufiyaan zikriidhaan beekama. Mee maal inni kun maaliif barbaachisee maal fa'aadha zikriin kun? Salaatul Faatii jira. Ammoo yeroo zikrichi yeroo baay'ee Aayatul Kursiyyidhuma garri caalusa. Fi Salaatul Faatiitti dabalamaa jechuudha. Salaatul Faatiin kun Tijaaniyaadhaaf adda moo warri Suufiin kan biraa qabu? Suufiin kan biraan qaban warra Amadiyyaatti kan beekanu naannoo Afrikaatti kan hin beeku. Suufii kan biraa irratti I don't really don't know. Sirriitti hin beeku. Natti hin fakkaatu. Kanuma Tijaaniyaa qofa fakkaata. Kanuma Tijaaniyaa natti fakkaata. Inni jimmaa ammoo akka tokko inni sagaleedhaan akka inni nama hawwatuuf inni maaliif nama walitti fida? Akkamiin mi'aawaadha? Baay'ee mi'aawa maaliif amma bakka biraa keessatti sagalee dubartii dhoowwaadhaa gadi qabaa jedhu. Yeroo amma Salaatul Faatii faqaraamuu sagaleen dubartootaa baay'ee bareedan bareecha juuti moora akka namni wanticha jaallatu godha jechuudha. Yoo wal duukaa jettes immoo wal duukaa uma zakkaramaan gaariidha. Amma fakkeenyaaf dubartiif dhiirri wal makatanii haa ta'u wanti jedhu hin jiru shari'aadha adda adda taa'u garuu stiil dubartooti sagalee isaanii ol qabanii qara'uu danda'u. Wanti isaan daangessu hin jiru wanti isaan dhowwu hin jiru. Innis akka namni jaallatee Tijaaniyyaatti dhufu walqixxummaan jira jedhee akka namni itti amanu. Dubartootis akka isaan ofitti amananu godhaa jechuudha. Irra caalaatti dubartiidha kan xariiqaa kana jaallatu naannoo Jimmaatti. Maaliif amma gara qe'een keenya jiru fakkeenyaaf dubartiin tokko ijoolleen durbaa tokko yoo isheen yaa'an dhaqa jettee abbaan hin dhowwu. Namummaan ittiin deemu haa jiraatu namni fuudhee gara sana geessu haa jiraatu malee dhowwaa miti. Fagaatanii deemuu danda'u manarraa. Itti amanamanii gadhiifamu jechuudha gara keenya yeroo dhufan. Sanaaf dubartootaafis firiidamiidha maaliif manaa gadi ba'anii deemuu danda'u. Obbolummaan dhummoo dhufeera namni tokko ijoollee durbaa manaa fuudhee geessee achiin ga'ee fakkeenyaaf yoo iidaadha qaaru ta'e iidni salaatamee iidni baanaan fidee manatti deebisa nagaadhaan ijoollee manaa fuudhe namni. Yaanaan hin jiru achi gidduutti zinaan karaa kanatti dalagamu hin jiru.
baay'ee akka nama obbolummaadhaan wajjin deemu waan jabeesseef jaallatas namni. Ijoollee fuudhee namni guyyaa 20 faa lukaan deemee yaa dhaqee guyyaa 20 deemee dhufa. Almost akkuma baatii 3 faa karaa kanatti dhumaa jechuudha. Kana hunda dubartootis fagaatanii manaa deemuu danda'u. Akka immoo naannoo biraatti amma fakkeenyaaf isa Gaanaa faa, Naayijeriyaa faa, naannoo Chaad kanatti dubartoonni amadiyyaa isaanii kan deemanii nagadan. Warri dhiiraa naannoodhuma manaa jiru ijoollee tiksu qe'eedhuma jabeessu malee hin fagaatanii manarraan deeman yoo lollis dhufe maal dhufe dhiiratti ittisa jedhamee waan yaadamu. Nagada garuu dubartoota kan deemanii nagadan. Mee waan si gaafadha argitee jira amma biyya jirtu kana keessa tokkollee ta'u lamallee hayyee kontaaktii gaarii hin qaba amma giruupii tokko faa qaba keessaa dubartoota Chaadii wajjin baay'eedhuma wal argina. Sagantaa barumsaas qabna maaliif ijoollee biyya alaatti guddatanu. Ijoollee wal biratti bakka tokko al tokko tokko baatiitti al tokko faa yeroo arganne ijoollee wal bira finnee walitti haasofsiina onlaayinii jechuudha. Argadee. Dhagaa itti himtee tamoo histirii keetti intala eenyoo akka taate moo itti dubbanne sana? Ittiin dubbanne dhumarra garuu dheengaddan reef waanumatu haasa'amu beeku already. Warri Chaad sirriitti beeku Amaduu Mariini. Even qeeyyuun dhufu amma Sayida Abdulkariim biran naqu amma geeraayyuu warra achirraa Chaadirraa ka'anii dhaqan jiru. Morokooraas akkuma faamiliitti quba wal qabna. Isaan sirriitti deemu. Ta'uu kee beekaniin jedhe malee. Amma giruupiin koo beeku. Duraan hin himne turee hime garuu amma itti beeku. Fantastic. Waan ajaa'ibaati. Amma kan biraa manan beekuu barbaadu waan amma mawliida akkami mawliidni akka xariiqaa Tijaaniyyaatti mawliidal nabiin akkami kabajaa turtan isin? Mawliidal nabawi akkitti kabajaa turre giruupiin tokko tokko mawliidni haraamaa jedhu. Tidis kasaanii kan Tijaaniyyaa. Akka Tijaaniitti immoo mawliidni waa lama of keessaa qaba. Dhaloota nabichaa Gammaduu sallallahu alaihi wasallam isatu keessa jira. Lammata immoo sababa sanaanii hin qalamaa hin hojjetamaa beela namni naannoo kanatti rakkataan jiru gaafas dhufee nyaatee wal argee gammadee taa'ee immoo du'aa wajjin kadhatee wajjin salaatee nama baay'eetu wal argaa rakkataa baay'eetu sana keessa dhufa namni immoo wal arge rakkina walii furaa. Inni guddaan isaa innumti inni itti kabajamu iyyuu cal jedhanii guyyaadhuma sana ayyaaneffachuudhaaf jedhanii warra sooressootaa walitti waamanii isa dabarsan miti. Inni alaamaan dhumti isaatu namni wal ga'ee gammadee achiis du'aa godhee inni rakkataanis immoo keessa gargaaramee nyaatee dhugee gammadee adeemudha. Sana ammas ittuma jirra akka qe'ee keenyaatti ammas inuma godhamaa. Namoota baay'eetu dhufu. Nama 2,000 3,000 fa'aa tokko irratti gabaa guddaatu jira. Gabaa mawliidaafaa jirama. Bakka adda addaarraa namni amma geeraafaa bakki gaafa mawliidaa gabaa'uma jira galgala 2-3. Gabaa'uma guddaadha bakkee gurguddaadha namni duunkana gariin duunkana hidhatee taa'a mana faaya baay'ee jira amma akka qe'ee keenyaatti manuma ijaaramee duwwaa taa'u jira maaliif keessummaan yeroo dhufe waan keessa taa'uu fi inni kaan duunkana fidatee dhufa gabaa waa fagoorraa fidanii immoo irra taa'anii gurguratantu jiru. Guyyaa 2 inni mana gadamas. Amma tayaat Jamaa dhufa warri beekus qodaa fidatee dhufa jechuudha. Qodaa fidee dhufee gurgurata jechuudha. Jamaa wayyaafaa fidee gurgurata namni waa baay'ee gurgurata. Warri immoo achi keessa immoo naannoo sana immoo jiraatan nyaata tolchanii immoo keessummaa dhufe kanatti gurguratu. Marga bareedaadha kun nama jiruu nama waggaatti ana nama gabaa'uma ho'aatu jira jechuudha. Namni wal argee informationii walirraa fudhachuu qofarrayyuu hin nagadatas namni. Amma fakkeenyaaf gaafa inni yaafaa immoo Arafaattis jira gabaan. Maaliif Saawus Suudaanii irraa afaan namootni harreetti meeshaa fe'anii dhufu shittoo waa baay'ee gabaa'uma. Kanaaf bu'aa lama qaba jechuudha. Namni wal argee gammadee wajjin nyaatee wajjin dhugee adda ba'uu qofarra gabaanis keessa jira. Namnis wal bara diiniinis immoo babal'ata. Even namni diinii kana sila quba hin qabne iyyuu jaallachuu jalqaba obbolummaadhaan namni walitti dhufa. Namatti tolas immooti. Ishqiiwwan nama walitti fidu jechuudha. Waan bareedaadha.
Ishqiinis wanti Tijaaniyaan barsiisu keessa ishqii aqiiqaa waan akkasii oduun dhaga'e waan beeku ani. Manzuumaa jira, nashiidaa jira. Sana immoo namni itti gammada. Okay, okay, okay. Amma gad as godhaan principle Tijaaniyaan kun kan inni barsiisu jechuudha. Quraanni hin jira, hadiisni hin jira, wanti hundinuu hin jira sanaan cinaatti jechuudha. Wanti inni namni tokko Tijaaniyyaa Biraazaruud sana seenu maal wanti inni guutuu qabu? Moo aksenumti kana deemtuun akka kootis dhuftee Tijaaniyyaa ta'uu dandeessi? Kara deemaanis dhufee ta'uu danda'a. Garuu achi keessatti wanti inni barachuu qabu fakkeenyaaf Biraazaruudii keessa inni irratti jaaju Biraazaruudiin yoo namni si miidhee ofii jechuu danda'uu qabda. Hamachuu hin qabdu, obboleessa kee itti himuu qabda. Isa amma wal madeessanii waa galaa wal kaawwatanii dhoksuun jira miti inni akka haraama. Yoo akka si miidhaaru sitti dhagaame nama biraatti miti kana namiiti akkas na goote deemachuutu hin ta'in anatti namii dhaartaa wanti kun natti hin tolle dhaabii mirga ofiitii dhaabbachuu ma danda'u barsiisaa jechuudha. Dhaafii dhoksaatu haraama. Waan sitti dhagaame yaada qabdu bilisaan ibsachuu yoo garuu namatti nuffite daftee dhiisuu danda'u. Maaliif zanniidhaan buluun dhowwaadha. Namni xariiqa kana qabu tokko zanniidhaan buluun dhowwaadha. Fakkeenyaaf akka arge namatti dubbachuu aariidhaan wanti nu dubbannu jira miti gaafa aartee dubbachuu dhiisu. Akkuma seeraati kun waanuma akka seeraatti taa'e jechuudha amman beekurraa. Wantoonni seerotinaan hin beekne garuu baay'ee jiru. Seerotinaan hin beeku wal lolanii ooddeedhaan buluu dhiisu, wal hamachuu dhiisu, yoo wal lolan garuu araaramuu danda'u. Dhaafii dhiifama gaafachuu danda'u. Kana akka seeraatti wanti nan beeku. Inni miidhame yookaan miidhe dhufee yoo afooti lillaa jedheen waa tokko bas dhiisuudhuma qaba moo kissii bakka geeffatu qaba? Bakka geeffatu qaba malee yoo qaxxaamuuf hin irra jiraate numa qaxxaamaafi. Garuu dhiisuu afootu naa jedhee naan afootu siin jedhu jechuun hin danda'amu. Hin ta'u jedhe. Amma danda'an garuu wal miidhuu dhiisuudha. Amma maal jedhama seeta? Rabbiin haqqiisaa waan ati rabbitti darbite rabbi siif dhiisa. Kan walii keessanii garuu siniin dhiisuu jedheera. Rabbiin isarra dhaabbataa jechuudha. Waan ati rabbitti balleessite rabbi siif dhiisa. Waan asitti balleesse garuu rabbi nan dhiisu. Maaliif anatu yoon sii dhiise qofa kan inni sii dhiisu. Hayyee. Itti gaafatamummaa sun sana cimsaa jechuudha. Nutti jabeessitanii ishee. Waan bareedaadha. Egaa sila xiqqoo mataadha nu tuqxeetta. Egaa alfaqiin nama barsiisanii isaanis egaa akkuma giraajuweeshinii wayitii miti wanti kun guutuu piroofeesaruma godhanii inni kun piroofeesara maal fa'aa guuteeti namni sun egaa isaan jalatti baratee itti gaafatu fudhatee ofiisaatii immoo maal jedhaniin muqaddamaa jedhaniin. Muqaddamaa jedhaniin. Hayyee piroofeesii akkuma kaliifaa jedhaniituma bakka bu'aadhuma jedhanii ergu. Hayyee. Maal fakkeenyaaf dhaqee isaan bira sila yeroo sana jiraadhe ji'uma lamaan tokko jala taa'ee waan sana argadhamoo maal gochuun irra jira maal barachuun irra jira amala akkamii qabaachuu beekumsa akkamiin irraa eegama. Barachuu qofa miti baratanii barsiisuu danda'u. Utuu nama hin dirqisiisin waan barsiisan sana immoo jaalalaan nama fudhachiisuu danda'u. Isa rabbiin kanatti godha rabbiin borsi gubaa jedhanii sodaachisaniitu hin ta'in jaallateef itti amanii akka namni sun fudhatu gochuu. Fakkeenyaaf amma Qur'aana cal jedhanii afaan Arabaatiin qofa namatti qara'uurra afaan inni beekuun hiikanii itti himanii galee fi jaallatee yoo fudhate malee abbaati islaamaadhaa islaama ta'uu hin qabu namni jedhati isaaniin. Beektee fi itti amantee jaallattee fudhachuu qabda jedha.
Warri akkas bakka sanatti ergamanii warri muqaddama jedhamanii ergaman ammoo kalifotiin bakka adda addaatti ergamanii waan sana baratanii barsiisuu hammam danda'u. Nama immoo dirqiidhaan isuu ta'in jaalalaan akka inni gara sanatti dhufu hammam gochuu danda'u isa kan ilaalamu. Jalqaba achumatti akka jarri barsiisan godhu naannoodhuma baratanitti jechuudha. Haa ilaaluun jechuudha. Ilaaluun jechuudha. Bakka adda addaatti immoo baatii tokko lamaa ergamanii waan jarrachitti godhamanis ilaalama achiin booddeedha kan jarruuf danda'anii fagaatanii akka jarri deeman godha. Olmoos akkuma waggaa tokko lamaa fa'i taa'u jechuudha isaan bira. Malee waan yeroo gabaabaa keessatti barateeraan gahaa jedhamu hammam immoo ofuma isaatiif xariiqatti kenname zikrii fudhatu qaba namni tokko. Zikrii sana hammam zakkaraa hammam itti fayyadama hammam immoo waan sanaan bulaa fakkeenyaaf haalli namaas ni ilaalama disipiliinii ati qabdus. Wantoota baay'eedha kan jiranu namni kun nama walitti sassaabuu danda'u nama dubbatee nama amansiisuu danda'u nama immoo yeroo hunda jaalala irratti kan inni ijaaju Biraazarhuud isa irratti wanti inni ijaaju haqaan nama walitti fiduuf wal jaallachiisuu danda'u isa salaaluu erginni isatti amaname booddeedha kan inni bakka adda addaatti namni ergamu jechuudha kan inni barsiisu. Hayyee ilagaa inni kun amma dhaqanii waan kan hunda fixan erga deemanii achi immoo waa balleessuu jalqaban irraa kaafamu akkam ta'u? Wanti akkasii uumameera jalqabuma. Uumameera. Maaliif warra bakka adda addaatti ergamanii bakka sana dhaquun didanii deebi'antu jiru. Tolee. Lammata xariiqaa sanatti ol hin deebi'an jechuudha. Yoo dhufanis ofumaa jaraatiif bakka biraa dhaqanii bakkuma qe'ee jaraa silaa taa'u malee waan sana lammata raawwachiisuu hin danda'amu. Irraa fuudhamaa jechuudha. Waan sila ba'aniif yoo hin hojjenne akka carraa ta'ee hojii rabbiiti waan uumame hin beeknu namooti maqaa dha'uun barbaadu maaliif namatti hin tolu ta'a. Warra hattaa yeroo deebi'an fayyaa dhabanii manatti hafanitu jiru. Maaliif kakatteetti seenta? Haqqi rabbiiti wantoota hojjettu kakatteetti seenta. Kakuu jira. Waan sana yoo balleessite garuu itti gaafatamta. Amma fakkeenyaaf ilmi gosa adda addaatu qaraama. Aayaan gosa adda addaa akka adda addaatti yoo itti fayyadamte aayaa nama miidhutu jira. Isa hunda barsiifamu jechuudha. Gaafa isa baratanii garuu aayaa sana akka nama fayyadutti itti fayyadamuu dandeessa akka nama miidhutti itti fayyadamuu dandeessa. Gaafa waan nama miidhu irra oolchite sitti deebi'a jechuudha. Ta'uu qabda. Yeroo baay'ee namoota lama sadii akkuma nama sadan tokko irratti dhalateera. Kana sana jedhanii deemuun namatti hin tolu. Kan akkuma jirutti dhiisa. Amma waa wayiinsi gaafadha. Dubartiin xariiqaa itti kennamtee akkuma kaliifaa yookaan muqaddama ta'uu hin dandeessi yookaan taateetti bikaatu beektu jira. Moo wanti dhoowwus jira? Wanti dhoowwu hin jiru. Amma sanatti kan ta'anii kaa'aman hin jiru garuu dubartooti gurguddoon baay'ee jiru kan bakka adda addaatti zaayootii jiranutti akka isaan quraana qaraa'isaman godhamanii kakkaa'aman bakka baay'ee jiru. Dubartooti ijoollee quraana qaraa'isan baay'ee jiru. Isaan akka fagaatanii deemus akka warra dhiiraatti kenname dhaqanii ergama fudhatanii taa'anii waa barsiisuu hin taane bakka jiranutti dubartooti qaraa'anii quraana qaraa'isan baay'ee jiru. Amma adaadaa quraanaa inni fa'aa beekna adaadaa quraanaa itti ijoollee namni hundi nama guddoodhaan adaada waan jedhuuf adaadaa quraanaa jedhamanii waamamu quraana qaraa'isu. Adda baasuudhaaf. Hayyee. Waan bareedaadha. Egaa ammoo qaraatiin kun fakkeenyaaf warri afaan arabaas qara'u jira kun naawwii moo giraamer. Giraamerii jira. Fiiq fa'aa warri seera. Fiiqii jira. Hadiisa kun hundinuu jira jechuudha. Inuma qaraama maaliif akkuma qiraatii kamiyyuu akkuma diin islaamaatti qaraamutti inuma qaraama sanarraa adda miti. Inni kuni akka namni gaafati waa shaddaddee cimsitu namni fedhii isaa dhaba. Akka inni sana hin taane akka namni jaalalaan fudhatuudhaafitu gara kanatti nama fiduudhaaf waan lallaafu fakkaata malee wanti sun akkuma jirutti jira.
Amma fakkeenyaaf tooyida jira miti. Tooyida jira, fiqii jira. Fiqii si qaraasisu, tartiiban inni si qaraasisu. Namni tokko immoo yoo tartiiba beeku waan jirutti itti fayyadamuun nama rakkisu. Isa bu'uuraati kan jarri barsiisan dura. Bu'uura isaa beeknaan immoo isa kaan fudhachuun nama ni baay'isanii immoo namatti fiduudhaa namas gammachiisaa walitti fidaa wal argee garuma namni danuun jirutti deema namni. Waa barachuudhaafis immoo bakka namni danuun jirutti waa baratama walirraas baratama. Kanaaf malee seerri inni islaamummaa keessatti barsiisamu inni hadiisaaf quraanaa akkuma jirutti barsiisamanis. Ayyee barakaa argadhu. Egaa akkatti gaafadhus na dhiba. Ammoo biyya sana hin beekna. Aadaa biyya sanaa namni hundinuu waan barri fide na qabatee ol ka'u hin jarjara. Waa balleessuu inni kun maarreedha inni kun maarreedha jechuu malee ammallee akka gaariitti waan ofii ibsurraa waan isaan adda ta'e ka biraa sana balaaleffachuu dhabamsiisuu balleessuu siyaasaanis akkasuma aadaanis akkasuma bara boodaa kana yoo maqaan isaanii tartiibaan warra wahaabii ta'e warra salaafii jedhamani qajeelaan isa kamiin beeku lamaanumaan hin gargaarama. Warra suufii waliin wali bu'uu guddaatu ture biyya keenya keessatti jechuun biyya walumaa garattuu Itoophiyaa. Akkami Tijaaniyaan irraa hafee moo dhiibbaan itti tutture? Dhiibbaan baay'ee dhuma ture. Hatta keessaayyuu nurratti faamilii koo irratti dhiibbaama baay'ee ture. Nuyi kan jabaatee dura dhaabbatee waanuma goonu goona. Garii nama kara keenya dhufu faa haraama shirkii dhattu jedhanii faa karaatti reebanii deebisuu jira. Karaatti nama arrabsuu jira. Ilma faatu abbaadhaan ati kaafiraati asallamiitti hin jedha. Waa baay'eetu ture wanti namatti hin tolle garuu inuma sarvaayiv godhe. Maaliif namni wal jaallata bakka jaalalaan dhaqxu immoo irraa naftu. Namni du'aa immoo gochuudhaaf rabbiin kadhachuudhaaf dhaqa malee namaa fedheen naqu bakka sanaa. Ofiimmoo ofumaafuu bakka itti hafuura baafatanii bakki sun bakka namni itti dhaqee taa'ee wal argee waan garaasaa haasa'u. Booda immoo kara poolitikaatti iyyuu dhufee waa biraa himanii jechuudha. Amma lafi namni itti wal ga'u akka wal ga'iidhaaf poolitikaadhaan wal ga'amutti fakkeenyaaf yeroo moolidaafaa poolisii faatu nu eegama. Poolisii 100 faatu jira. Dhufanii kabbabanii eegu waan namni waliin haasa'u hunda dhaggeeffatu isa yeroo ayyaana keessaayyuu. Cinqiiwumaan gara qe'ee keenyaatti deemna yeroo geeraa dhaqnu siqiqiidhaan deemna jechuudha. Maaliif akka eegasii sanatti bakkuma poolitikaa ta'edhame akka inni yaadamu godhan jechuudha. Propagaandaa adda addaa afuufanii warra mootummaatii wajjinis ta'anii maal jedhanii keessaa warri waabii baay'eedhuma humna qabu ture naannoo sanatti. Hattaa yeroo kaan fa'aa yeroo itti sodaatanii dhaqnee fa'aa akka ijoolleen nu akka baasii fa'aatti galmuuf amma dhiibamne achirra geenyu geenye jechuudha nagaadhaan jiraachuudha. Maaliif hin baasiin Naayijeeriyaa jedhee just dhaqnee nageenyuma keenya akka galmuuf. Yeroo dhiibbaa baay'ee ture amma obboleessi koo tokko addaa jiraatu maqaa waamu. Embaasii maalii jettee kan dhaqnee galmuuf? Embaasii Naayijeriyaatti dhaqnee akka galmuuf nu nageenya keenya akka dhaabbatanii. Maaliif achirraa waan dhufneef jechuudha qubas waan qabnuuf biyya. Dhaloota meeqaan booda moo? Dhiibbaa'uma baay'ee ture amma namicha kanaa jedhanii bakka inni dhufe hin beeknu lafa qonnaa guddaa qabu baay'ee qotama akka gaariidha naaddaadha. Oomoon addaa lafa jedhanii. Amma namichuma kana hin beeknu lafa inni dhufe qonna tiraakteriidhaan qotamaa nun beeknu Naayijeeriyaa irraa dhufe namicha kanaa waraqaan qabu jedhanii faati gubbaadhaa namatti waamanii kissiuma guddaa ture obboleessi koo baqatee akka waggaa tokko akkas dhufee sarbootaa jechuudha. Qe'eesaa gadhiisee wanti hundi badee. Booda hamma Finfinneetti kissiin deemee manatti deebi'e waggaa tokko booda. Baay'ee yeroo rakkisaa keessa darbine garuu stiil sarvaayiv godhe jechuudha akkasuma keessa darbame. Ammas ta'uu dhiibbaa hin jiru miti numa jira. Namni itti ciche garuu ittuma cichee jira amma mana. Kanammoo dhageenyaa waanuma. Waa baay'ee ture. Waa baay'ee ture. Almost ogeessaa waggaa 20 darbanii wanti gaariin hin ture. Garuu numa sarvaayiv godhe ammoo
Wallaggarraa sin dhufa namni asii Asoosaa dhaqnaa, Jimmarraas Asoosaa dhaqa bakka jamaa faatu jiru. Jamaa biyya adda addaati. Jamaa Gondarii dhufutu jira, jamaa Gojjamii dhufutu jira. Akkuma itti fuufetti jira. Amma silaa babal'atee deemuudhaa malee hin deemne maaliif gufuun adda addaa waan tureef. Akka itti dura deemaa tureen utuu deemeera ta'e silaa'uu maakiroo ikoonoomii mootummaan barsiisuudhaa rakkatee fidee gadi buusuudhaa dadhabee utuu karaan jiraate ifumaa ol gahaa ture jechuudha. Tijjaaniyyaan Nee, waan gudiidha. Uumati tokko waan faranjii nama tolchite kana keessa sesseenee naan laalu. Tijjaaniyyaan bakka hedduu jira. Asiyaa kana keessa hunda bakka hedduu jira. bal'ate. Amma Indoneeshiyaa keessa fa'i baay'ee warra Yes. soorataati warri Tijjaanii. Sanan argee faana Eh, ajaa'ibayyuu. Amma yeroo namni rakkataadha jedhamu amma naannoo Morokoof Chaaditti yoo namni ti- nama rakkataa arganii ati an Tijjaaniidha jedhe rakkataan ati Tijjaanii miti jedhu maaliif Tijjaaniin hin rakkatu jedhanii amanu. Hin hojjetaa waldaadhaan jiraataa amma waldaa keessatti wanta ati beeloftuuf hin jiru kanaaf ati Tijjaanii miti jedhu. Lafi Tijjaaniin jiru hunda amma isa akka amma jamaa Gondar faayoon si hime jiru jamaadhaan jiraatu ibin jarri mataan jira. Yeroo dhufan konkolaataa meeqaan dhufu yaa suuqii qabu wal fuusisuu namni horii hin qabne inni qabu buusee fi haadha manaa fuudhaaf naggaadota jarri immoo suuqiitu banamaaf nama sana. Utubanii ijaaraniif jiru. Utubanii ijaaranii of danda'a jechuudha namni. Jamaadhaan jiraatu jamaa Gondar jamaa Gojjam jedhamanii beekamu nu bira dhufu yeroo tokko tokko nu fuudhanii galuu hin beekna. Waluma keessa waan deemnuuf jechuudha. Hammitti cichee jiru jireenya gaariidhuma jiraata. Dhuguma yerootti immoo gadi buutee ilaaltu Tijjaaniin hiyyeessan qabu. Maaliif akka itti yoomtu hin jiru maabaraan jiraattaa wal gargaartee jiraattaa. Yoo ofii keetii waan qabne iyyuu wal ijaartaa jechuudha. Akkuma mammaaksaatti fudhatama Tijjaanii keessatti. Hiyyeessi hin jiru jedhame fudhatama. Isuma dhugaa. Dubbiif akkuma Islaamaatti iyyuu hiyyeessi hin jiru. Namni diinii qabu hiyyeessan jedhamu. Inni hiikaa biraatti asii as dhufne gaanne. Isi amma si duuniyaa kanatti hiyyummaa duuniyaatti nu deebisa. Hiyyummaa duniyaas immoo yoo wajjiniin jabaatanii hojjetan hiyyeessi hin jiraatu. Hayyee. Egaa maali wantan beekuu qabu noo danuudha. Argitee akkan waa tokko illee hin beekne gudii koo argitee itti agabnoo. Anuu hin beeku malee amma adada naasa'uun akkan hin beekne hin bara. Inni kunis dubbii warra suufiiti gaayyee. Akkasii warra suufii biratti nan beekaanuu dhoowwaadha jedhaniti waan beekaanu. Adaduma haasoftuun adaduma naasa'uun an amma wallaaluma koon argaa jechuudha. Kanan jaalladha waa warra suufiirra beekaan rabbi malee hin jiru jedhaniidhuma. Beekaan rabbi qofa. Addunyaa mana barumsaati. Suufiin akkasitti amana. Addunyaan kun mana barnootaati. Guyyuu namni numa barata keessatti. Hayyee. Amma akkam jira warri naannoo Oromoo Jimmaa fi Wallaggaan alatti warri Tijjaaniyaa jiranii bakka biraa. Bakka biraa naannoo xinnoo sii kara naannoo Walisoo kanatti amma tokko jiru hin dhufu warrumatti waan quba qabu jechuudha. Karaaf immoo amma naannoodhuma Wallaggaa Ilubaaboor kan inni baay'ee beekamu naannoo Ilubaabooriif Wallaggaa fi Jimmumatti. Achi immoo akka Gondariin akka inni itti qaqqabe hin beeku. Gondariin Gojjamiin keessa Walloon keessa baay'ee jiru. Walloo keessallee? Amma Dasee fa'ii magaaluma keessa baay'ee jiru harki caalu isaanuma. Hayyee. Tijjaanii baay'ee jira naannoo sana. Akkamitti akka inni qaqqabe ani hin beeku. Mee fuudhaa heeruman xiqqoo si gaafadha warra keessaniirraa. Alfaqiin fila tokko nu himteetta naannoo Beenishaangulitti intala mootii fuudhaniiru. Kan biraa kara Jimmaa kana warra mootiidhaanis guddummaan nima jiran isaan mootiidhuma hunda fuudhanii hayyee. Isaan barree
warra abbaa Jifaar irraas tokko fuudhaniiru. Ayyee. Isaan maqaa irraanfadheera. Maqaa hayaa beekta yoo ta'e malee kan biraa iyyee irraanfachuu dandeessa. Isaan tokko hin yaadattuma haasofnu itti fufi kan biraa. Ittuma naasa'uu yaadadha taaga. Yes. Achi immoo abbaa qorooyaa jedhamanii beekamu garuu sanxammaa dhaqeen isaanii. Ayyee. Isaan obboleettii isaanii immoo fuudhanii maaliif isaanis achumaan yaa'atti wajjin galanii jechuudha. Achuma naannoo Jimmaati. Akkoon kan koo haati abbaa kootii fi haati Sayid Abdulkariim fi Abdulaliim immoo achuma naannoo Baniishaangul. Okay. Okay. Jimmaas fuudhaniiru jechuudha. Ayyee. 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 Heerumsiisuu kennitanii achi fageessitanii. Achi fageessinee Oromiyaa keessaan baane. Amma karaa Jimmaa fi Lubbaaborii fi Wallaggaan alatti. Amma Lubbaaborin amma isa kan Wallaggaan iyyuu booda ijoolleedhuma warra umrii kootii fi akaakayyuudha kan Wallaggatti heerumani malee ijoolleen alfakii Jimmumatti heerumani. Okay. 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 Lama geeraadhumatti heerumanii. Ayyee. Tokko amma Giftii Zubeer jedhamu isaan immoo kiiloolee jiru ammayyuu isaan kiilooleetti heerumanii. Giftii Zeenabaa achuma karaa Qarsaatti heerumanii naannoo Sarboo. Ayyee. Isaan tokko Naaddaatti heerumanii. Ayyee. Immoo Coqorsatti Jimmaan keessaan baane. Okay. Okay. Ayyee. Ayyee. Kan biraa alfaqii waa barreessanii dhiisaniiru yookaan immoo namni isaanii lubbuun jiru jala isaanii taa'ee akkan waan isaanii himan barreeffamee kanaaf hambifattan jiraa? Wanti baay'ee waanuma afaaniin daddarbee warri barreessanis jiru. Fakkeenyaaf Abbaa Macaa Sheekotaa jedhamu Sheekota Abbaa Macaa jedhee beeka namni garuu Abbaa Macaa Sheekotaati dubbiif. Maaliif waan alfaqiin erganii fi namni alfaqiidhaan Sheekota jedha Abbaa Macaa Sheekotaa jedhamanii beekamu isaan waan erganiif jechuudha. Sheekota Abbaa Macaa jedhamanii. Isaan waa barreessaniiru. Garuma sana amma tokko kan hin beeku ammoo Sheekonni Abbaa Jamaalis wanti isaan barreessanii lafa kaa'an jira. Maqaa kitaabaa Daaktilee. Ilma isaaniiti? Miti isaan immoo nama biraati. Isaan akkuma Sheekota Abbaa Macaa gara Coqorsaatti ergamanii kan jiraatan. Amma Ulaakkee lafa jedhamu jiraatanii achitti qe'ee isaaniitti yeroo moolidaa guddaa kennama amma. Istiilisuma amma jechuudha. Namni naannoo sanaa dhaqeetamu achitti dabarsa. Jarri babarreessaniiru. Hambifamee. Amma ergana ammoo fakkeenyaaf amma ijoolleen abbaa qoroofaa turanii Hajii Umar abbaa qoroofaa naannoodhuma yeroodhuma sana warra alfaqii Umarkatti dhalatanii achitti guddatan jechuudha. Isaanirraa ammoo kan hafee Minaakoon sirriitti barreessiteetti wal argeen ture yeroo darbee. Waa baay'ee barreessiteetti kitaaba tokkos amma sanuma irratti bal'istee kan barreessite reef eebbisiisuuf qophaa'eetti kan infoormeeshinii qabaa. Waa baay'ee babarreessiteetti ammayyuu deebitee biyya dhaqxe amma baatii lama booddee yeroo sana inshaallaa kitaaba biraatiin immoo walitti deebina natti fakkaata. Ammaaf namootuma yeroo sana turan irraa gaafattee wasiila korraas gaafattee waa sirriidha kan isheen barreessite kitaabota immoo yeroo sana babarreeffamanis namoota afaan arabaatiin caalaan isaa kan inni barreeffame isa namootni hiikanii akka kitaabaatti deebisaa jirti jechuudha seenama. Kanaaf waa hafeera jechuudha. Alhamdulillah. Amma akkuma seentaree ammallee achuma yaaduma masaraa dhaqaa akka seentariitti amma tolii geeraa jechuudha. Obboleessa abbaa kootii jiru Sayid Abdulkariim lubbuudhaani. Akka seentariitti amma yeroo baay'ee namni achuma dhaqa. Isaantu jira. Yaan seentariidhuma nus hin dhaqna waan ta'eef faamiliin dhumti jiru hin dhaqa maaliif bakkuma seentarii guddaadha namni baay'eenis beeka alarraas namni dhufa yoommoo faamiliin achi jiraate irra immoo seenicha akka inni cimee jiraatu waan ta'uuf gariin wal qoodee yaa dhaqa gariin immoo qe'ee dhaqnaa jechuudha geera.
Akka Wanti seenter gaafa godhee kan jiru amma isaan. hayyee yoo waa dhageessee jiraatte gaafa lubbuun jiran wal faqiin erga amma Jimmaa kana keessatti Ilubbaaborii fi Wallaggaatti waa hunda xariiqaa bal'isanii booda ziyaaraa dhaqaniiru ganda ofii deebi'aniiru hin Hin dhageenye. deebinu, Hin hin deebine? deebinu, hin Okay. deebinu, Hayyee. hin deebinu. Isinoo warrirraa dhalate namni dhaqe jiraa? Nu karaa Chaad kana dhaqnee anatu amma inshaallah dhaquudhaa qophii qaba. Malee amma dura namni dhaqe hin jiru. Imbaasiidhaa wajjin haasaa qabna sirriitti beekna qe'ee eessa akka ta'e beekna. Okay, malee namni dhaqe hin jiru amma dura. Namni dhaqe hin jiru. Okay. Ati dhaqxee ilaaluu barbaaddeetta? Dhufaa turan jechuudha achirraa namni dur. Dhufaa turan amma wucheen hin jira bara. Malee hin cinne? Hin cinne. Hin cinne, okay. That's good. Fantastic. Bare amma namni fagoo kanti fakkaatu jechuun mataa keenya keessatti mana barnootaa gallee ji'oogiraafiis amma dhufteef Ingiliziinis maarreenis daangaa tolchitee inni kaan isa kaanitti fakkaata malee amma bara isaaniitiif isaaniin dura Chaadii fi naannoon isaanitti dhalataniif Suudaanii fi Itoophiyaan fagoo akkasii miti bara. Amma bara Naayijeeriyaa irraa Chaad immoo dhaqetti yeroo mamma dhaqxee kaartaa irratti ilaaltu iyyuu fagoo miti. Sanan siin jedhee bara. Laayiniin suni iziidhuma ture gara Itoophiyaa dhufuudha. Namnis fagoo walirraan turre amma ji'oogiraafiin zabanaa kaartaa akkasiin faranjiin tolchites kaartaan inni tolfame kunis karaa miti ammoo 2 dimensional hogguu laallu guddaan xiqqaan guddaa fakkaateeti. Xiqqaan guddaa fakkaateetu malee even isuma kaartaa uma amma jiruun iyyuu immoo yeroo laaltu iziidha karichi salphaadha karaa fagoo miti. No ummatuma tokko hundinuu asirra kan jiru Afrikaan. Waaw hayyee egaan hadhaa fi sa'aatii dheeraa kana caalaa sin qabu ammoo fixannee gara fuulduraa immoo. Rakkeen fitnee informationii kana caaluun hin dhufaanis rabbeedha inshaallah. Hayyee egaa ituu nagaa jedhee sin gaggeessin dura waan silaa nuyi beekuu qabnu anis wallaala kiyyarraa sirnaan si gaafachuu dhabee kan hin himamne yoo jiraate jamaanee waltajjii kana jala deeman beekuu qaban waan ati jettu yoo jiraatetti nu dabale. Amma waan wallaalaan olii gadi boborca kanas narra ilaalin gaafa. Lakkee waa tokko wanti barcame hin jiru. Wanti namni beekuu qaban beekne dhusi hin jiru. Waan inni haasa'uu qabu haasa'eera. Galatooma. Hayyee Sagantaa akkasii qopheessanii nama waamuu keessaniif galatooma ulfaadha. Nama barakaa argadhus kan waamicha keenya kabajee dhuftee waan kana nuun qooddatu keetiif badaa isaanitti gammadee. Egaa kabajamoo hordoftoota poodkaastii Ilma Oromaa seenaa gabaabduu warra Tijjaaniyyaa naannoo Jimmaa Wallaggaa fi Ilubbaabur keessatti ganna dheeraaf deemaa ture. Hamma yeroo nu hayyameef waan obboleettiin keenya Yesriibaan nuun qooddatte nu waliin turtanii nu hordofuu keessaniif badaa isaan sin galateeffadha. Akka warri suufiyaa jedhanis barakaa argadhaa. Obboleettii keenya Yesriibaanis barakaa argadhu. Guddaa galatooma. Barakaa argadhaa jiraadhaa galatooma. Assalaamu alaikum.